akkam nageenyi keessan baraadha akkam jirtu ilmaan Oromoo dila addunyaa irra jirtanii iddoon amma itti argamnu iddoo community Itoophiyaa kan qopheessedha. Iddoo amma itti argamnu iddoo kuno dhaabbata biiftuu faashiniin asitti argama. As keessa deddeemnee iddoo iddootti aadaa Oromoo hedduun agarree as keessa hin jiru wanni mallattoo Oromoo silaa mul'isu baay'achuu qaba silaa as keessatti silaa baay'inaan mul'achuu qaba as keessatti wanni mul'atu waan biraati. Haa ta'u ammoo sabboontiittiin teenata Oromoo biiftuu faashiniin asitti uffata aadaa adda addaa uffata dhiiraa kan dubartiis wanta Oromoo calanqasiisu hunda isaa qabattee asitti dhiyaattee jirti. Kunoo iddoon asii asitti qopheeffattee jirti haalaan nama gammachiisa ilmaan Oromoo warroonni naannoo kanattis argamtan ta'ee iddoon isii Dubaayiidha. Dubaayii deeraa yoo ta'an biiftuu faashinii jechuun achitti yoo argattan jajjabeessuu nama keessan bira dhaabbachuun dirqama Oromummaati dirqama sabummaati jechuudha. Amma asitti argamna mee maal fakkaata? Biiftuu faashin baay'ee leetti qophoofne akka tasaa bar ayyee haasa'e. Akka tasaa gartee Oromoon kun xiqqoo tuntusaa qaba haala kanaallee kaa'ee itti yaadne asxaa Oromoo tokko tokko qabannee dhufne alhamdulillah garuu amma kanneen meeqaan gurgurtan? Dhibba jedhaa jedhu kunneen keeppiin keeppii digdamii shan haga badii digdama baay'ee deemaa jiraatu waan Oromoonni guddina ijoolleen Oromoo ho'ullee wama Oromoo ta'e waan ta'eef baay'ee gaariidha baay'ee nama gammachiisa jajjabaadha akkanumatti itti fufaasanii jenna. Mee maal fakkaata haalli asitee kanatti mul'atu communityidha wanda asitti ol ga'ee kun amma mallattoon Oromoo hedduun as keessatti argamu haala kanaan mee maal sitti fakkaata yaadni kee maali? Haalli asitti jiru akkuma argaa jirru haala baay'ee nama gammachiisudha garuu hin xiqqaata ammallee tokko ta'uu isaa nama gaddisiisa kan uummata biraa baay'eetu jira waan ta'eef keenyas haaluma kanaan otoo itti daddabalamee baay'ate isa jedhu qabna kan jiru ammootu haala gaariidha haalli gatii isaas haalli qopheessa uffataas baay'ee gaariidha kanuma itti fufaa jechuun hin barbaada namoota biraatiinis kanarraa fakkeenya fudhatanii akka irra hirmaatan affeerra. Baay'ee gaariidha baay'ee nama gammachiisa manni Oromoo dhufee nama kana sabboontiitti sana bira dhaabatuun dirqama Oromummaatii jedha. Kot Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqaba bara yaadig biyya qabatturraa eenyu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan jalqaba? Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan jalqaba pirezidaantii kabajamoo Obbo Hasan Aliiti. Hasan Ali bara meeqa? Bara meeqarraa haga bara meeqaa? Yaadachuu hin danda'u. ግን namni pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan jalqaba jechoota pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Hasan Ali irraa wanni ati yaadattu mee jechoonni inni jedhe yookiin akka seenaatitti? Yaadadhu. Please. Yaadadhu. Sorry. Ishi. Ayyee. Ayyee gaafii tokko si gaafadha. Pirezidaantiin yaadig irraa jalqabee jechuudha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan jalqabaa eenyu? Yaadig irraa jammare Abbaa Duulaa. No. Ayyee yaadi takka. Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaa dhiyoo dhaabata. Yaadig irraa jalqabee Alamaayyee Tumsaa Muktaar Kadir. No. Kot. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan iddoon nu amma itti argamnu communityidha waa'ee dhimma communitytiif iddoo kanatti warri community qophii qopheesse irratti kan argamnedha. Namni bahee kana fakkaataa namoonni hedduu bahee namoota bahee kana keessa hedduu uummanni Oromoo hin mul'atu sababni isaa nuun galu waan ta'eef mee namoota tokko tokko waa'ee kanaa irratti gaafachuudhaaf kan itti deemu ta'a. Mee maa asitti argamte maaliif as dhufuu dandeesse? Ayyaana yeroo 8ffaadhaaf biyya United Arab Emirates kabajamu community wajjin kabajuudhaaf asitti argamna. Mee ayyaanni kun maal fakkaata haalli jiru akkami? Amma yeroo baay'ee asitti ijoolleen Oromoo wanti Oromoo calanqisiisu iddoo kanatti baay'een argamu. Sababni isaa maali? Maaltu gufuu ta'e itti yaadda? Sababni isaa gaa osoo nuti eenyummaa keenya waan calanqisiisu qabannee dhufnee dhiibbaan ifa bahee nurratti taasifameellee sababa kana gennee dubbachuu dandeenya. Ammatti hanqina keenya jedheen fudhadhaan akka kootti maaliif waan nu ibsu qabannee hin baane ijoolleen Oromoo kan ba'anis jiru garuu wanti isaan uffatan kan biraati yoo itti siqtee afaan isaanii dubbiste malee Oromoo ta'uu isaaniitu wanta adda baafattuun hin jiru. Kanaafuu wanti kun sirraa'uu qaban jedha yoo dhiibbaan jiraate immoo sana booda itti dhufna. Anamma kun waan hamma tokko na ibsu qabadheen dhufe.
garuu dhiibbaan irra ga'ee hin jiru otoodhuma akkasitti qabannee dhufne eenyummaa kennoo nuun calaqqisiifne namni nuu himu hin jiru seennee fudhachuu qabnan jedha namni nuu kennu hin jiru. Okey galatoome egaa kabajamtoota keenya amma asitti kan argamnu uummanni Oromoo hedduun iddoo kanatti hin argamu kan argamu uffata aadaa Oromoo keessa Oromoo kana baay'atu keessa biiftuu faashinii qofa biiftuu faashinii asitti argama biiftuu faashiniin uffata aadaa adda addaa asitti waan uummata Oromoo ilaallatu hunda isaa dhiyeessiteerti uummanni Oromoo as dhufillee dhaqee irraa bitachuudhaan iddoon isii Dubaayidha lookeeshinii isiitiin Dubaayii deeraa dhaqee achitti jajjabeessuun bira dhaabbatuun haga qabuun baay'ee barbaachisaadha jedheetiin amana.